بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إسلاما bakka garaagaraa jirtanu akkam jirtu nagaa keessanii akkasuma hordoftoonni amantaa biraa ashama akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galata rabbii alhamdulillah isinis baga nagaa taatanii baga rabbiin guyyaa kanaanis nu ga'ee barnoota keenya kutaa 11ffaatiinis walitti nu deebisee rakal hamdu walaka shukuru rabbiin galanna ga'u isiniin jedha arras barnoota wal fakkaataa kutaa 11ffaa isinii qabadhee dhufeen jira haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyyaa utuu isinitti hin dheeressiin utuu isin mufachiisin kanan jalqabee kanan yeroo gabaabaatti isiniif umuru ta'a waan beekurraa qabadhee gara keessan dhufee jira isinis immoo waan dandeessanuun laayikii fi sheerii waan biraa gochuu tuun taane laayikii dhumaaf sheerii sabskraayibii gochuudhaan folooyi laayikii gochuudhaan akkana jabeessanuu isiniin jechuu barbaada kanan isinitti dhaammadhu hangama kootiin kanuma isinis immoo waan dandeessanu akkanaaf gootan akka hiriyoottan keessan illee itti naaf feertan egaa waan khayriitti wal ajajuun namni tokko khayriitti yoo ajaje ofii isaatiif sawaabatti argata waan ta'eef isinis immoo isinittiin jabaatinii sheetaan harka isiniin qabiniiti khayrii kan amma beekuun isiniin gaa jiraati isinis immoo nan tuffatinaati beekumsi xiqqoo hin qabu tokko jedhanii lama jedhuuti isinis immoo waan kan akka waliif sheerii gootanu kabajaan isin gaafadha isiniin jedha barnoonni kiyya guyyaa irraas akkuma itti fufetti jiraati haga xumura qophii kiyyaatti nafaana tura introo kana booda kan walitti deebinu taanaati nagaan naa tura isiniin jechuu barbaada bakka tokkoon deebina. egaa walitti deebinee jirra bismillahir rahmanir rahim maqaa rabbii guddaatiin jalqabna egaa wanti maqaa rabbiitiin jalqabamu barbaachisaadha isiniin jechuu barbaada bismillahir rahmanir rahim gaafii tokkoffa namni yeroo jalqabaatiif yahudaarraa islaamummaa qabatee maqaan isaadha eenyu jedha namni yeroo jalqabaatiif yahudaarraa islaamummaa qabate eenyu jedha maqaan isaadha bin Abdallah ibn Salama jedhama jechuudha Abdallah ibn Salam jedhama jechaadha namni yeroo jalqabaatiif islaamummaa qabate yahudaarraa jechaadha gaaffii lammaffaa awwala bani israa'elitti nabiyyiin ergame nabiyyi kamidha jalqabni namni nabiyyiin bani israa'elitti ergame maqaan isaadha eenyu jedhama jedha gaaffii lammaffaan deebiin nabi Muusaadha jechaadha alayhi salaam jalqabni bani israa'elitti namni ergame nabi Muusaadha jechaadha anbiyoota keessaa kan baha fi lixa bushee eenyu jarri kan baha fi lixa bushan anbiyoota keessaa eenyu isaanii jedha moototiin addunyaa kana bushan egaa deebiin nabi Suleymaniif Zulqarnaynii dha jechuudha mootonni addunyaa kana bushanii turanii Zulqarnaynii fi nabi Suleymanii jechaadha gaaffii sadaffaan gaaffii arfaffaa Abu Bakr yeroo ergamaan rabbii jiru yeroo meeqa salaachisanii Abu Bakr radiyallahu anhu yeroo jiranu yeroo ergamaan rabbii jiran sallallahu alaihi wasallam yeroo meeqa salaachisanii jedha gaaffii arfaffaan yeroo 17 salaachisanii jechaadha nabi Abu Bakr yeroo 17 salaachisanii jedhani gaaffii shanaffaa na wajjiniin jirtuum laayikii tuquus immoo hin dagatinaa isiniin jedha waliifis immoo sheerii godhaa isiniin jedha obboleewwan awwalli bani Israa'elii keessaa namni yeroo jalqabaa amane ummata kamii jedha jalqabni bani Israa'elii keessaa kan amanan eenyu isaanii maqaan isaaniidha hawaariyyoota jechaadha namoonni yeroo jalqabaa bani Israa'elii keessaa amanan hawaariyyoota jechuudha gaaffii ja'affaa Khadija binti Khuwaylid ergamaa rabbii wajjiniin waggaa meeqa wajjiniin jiraatanii Khadijaan
ergamaa rabbii wajjiniin waggaa meeqa jiraattee jedha. Nabiin ergamaa rabbii wajjiniin Khadijaa waggaa 25 jiraattee jechaadha. Waggaa 25 jechaadha kan isiin ergamaa rabbii wajjiniin jiraattee jechaadha. Khadijaa binti Kuwaylid haati mana ergamaa rabbii isiin jalqabaa jechuudha. Gaaffii 8ffaa bishaan samii hin bu'in dachee hin burqin bishaan kamii? Bishaan samaayiidhaa hin bu'in kan dachee keessaa achii ol hin burqin bishaan kamiidha? Deebiin egaa yoo kana jettan argattanii jirtu bishaan harka ergamaa rabbii keessaa burqee jechaadha. Egaa rabbiin muujizaadhaaf gaaf sana nama 300 wayimoo maaltu wadaate jedhanii subhaanallah rabbiin muujizaadhaaf hojjete. Bishaan barruu ergamaa rabbii keessaa burqeedha jechaadha. Bishaan samaayiidhaan buune kan dacheedhaa hin burqine bishaan harka ergamaa rabbii keessaa burqee jechaadha. Subhaanallah. Ergamaan rabbii umurii isaanii guutuu soomana meeqa soomananii? Gaaffii 9ffaan ergamaan umurii isaanii guutuu sooma meeqa soomananii jedha. Deebiin soomana 9 soomanii jechuudha. Ergamaan rabbii umurii isaanii guutuu soomana 9 soomanii jechuudha. Gaaffii 9ffaa moo 10ffaa waan akkasinatti fakkaata. Ergamaan rabbii utuu jiranuu umuraa meeqa godhanii hajjii meeqa godhanii jedha. Umuraa meeqa godhanii hajjii meeqa godhanii ergamaan rabbii? Deebiin hajjii tokko godhanii umuraa immoo 4 godhanii jechaadha. Hajjatu wa umratun sallallahu alaihi wasallam حجة واحدة وعمرة 4 توفي يوم الاثنين 12 من الربيع الأول عام وقيل غير ذلك. إذا عمري ساني قوتو حجي توكو قداني عمرامو 4 قداني جيشاد إرقامان ربي صلى الله عليه وسلم. قومين هودي بيا كمتي أرقمو قومين هود كان إساني ترقمانو بيا كمتي جدا biyyi isaanitti argaman. Deebiin shimaala biyya Yaman al-Ahqaaf jedhamtii jedhani jechuudha. Shimaala biyya Yamanitti argamtii jechuudha. Qawmiin Uhudii kan isaan Nabi Uhud kan inni itti argame shimaala biyya Yamanii jechaadha. Gaaffii 10ffaa namni jalqaba keessummaa keessummeesse eenyunni? Namni jalqaba keessummaa keessummeessee jalqabee eenyunni jedha. Namni jalqaba keessummaa keessummeessu jalqabee Nabi Ibraahimii jechaadha alayhi salaam. Nabi Ibraahimii jechaadha walumaa gala namni yeroo jalqabaatiif keessummaa keessummeessaa ture jechaadha. Gaaffii 11ffaa gaarri masjiidni aqsaa irra jiru maal jedhamaa jedha. Gaarri masjiid al-aqsaa biyya Filisxeen yookaan Bayt al-Maqdis kan ergamaan rabbi irraa gara wal miiraaj ila samaayii gara samaayii deeman gaarri masjiidni sun irratti ijaaramee jiru maal jedhama maqaan isaadha jedha. Deebiin Mooriyaa jedhama jechaadha. Gaarri Bayt al-Maqdis irratti argamu Mooriyaa jedhama jechaadha. Kan biyya Filisxeenii keessatti argamu jechaadha. Rabbiin abilisoomsu masgida sanas inshaallah. Gaaffii 12ffaa salaanni attahiyaata 3 qabu salaata kamii? Salaanni attahiyaatu 3 qabu salaata kamii jedha. Deebiin salaata magribaati jechuudha. Salaanni attahiyaatu 3 qabu salaata magribaati. Namni tokko rakaa tokko salaatee
attaayaatu irra jiru yoo namatti dhufee jedhee kayeetti guuttataa walumaa gala attaayaatu sadii ta'a jechuudha nama salaata gidduu irra jiru yoo dhufee jechaadha. Nabiyyoota keessaa kan sibiila akka fedhetti hojjetu nabiyyii kamii jedha. Nabiyyoota keessaa sibiila akka fedhe ka godhu nabiyyii kamii? Deebiin nabi Daawudii jechaadha. Kan sibiila akka fedhe godhu fedhu akka biyyee godha jedhanii akka fedhetti kan deddeebisu nabi Daawudii jechaadha. Sibiila tumuudhaan ka beekamu kan sibiila akka fedhe godhu nabi Daawudii jechaadha alayhissalaam. Egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota hordoftoonni kan koo hanga yoonaatti na wajjiniin turtan qophiin har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Qophii biraatiin hanga walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa tura. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan naaf ga'a isiniin jedha. Haga barnoota keenya qophii kutaa 12ffaatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Kabajaaf jaalala isiniif qaba hunda keessanuu guddanaaf galatooma. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaan naa jiraadha isiniin jedha.